Ashama kabajamtoota daawwattoota AMN Plus akkam jirtu nageenyi badhaadha. Egaa qophii keenya har'aatiin Tuluu Tarrafaa weellistoota Oromoo afaan Oromootiin weellisuudhaan beekaman keessaa nama tokko mee isa wajjin turtii taasifnaa isarraa waan baay'ee barattu hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turraan hin bashannantuun bohaartu jennee abdanna. Hanga xumura qophichaatti keessi wajjin turraan jireenus waaqotee sayyuun deemina nu wajjin turraan affeerraa keenya kabajaata. Nora. Akkam jirtu? Ayyaadha. Nora. Nagaa akkam? Ayyaa. Jirra. Abirraati. Biyya koo dhufeessi haala siyaadii ijaansi hargee garaan gamaarii. Biyya koo dhufeessi haala siyaadii ijaansi hargee garaan gamaarii. Baganagaan dhuftanii. Baganagaan eegdan isinis. Mee dura walaa barru? Weellisaa Tuluu Tarrafaa jedhama. Tuluu Tarrafaa. Ayyee. Mee sirboota baay'ee hojjette. Ayyee. Baram akkamiin gara aartii kana dhufte? Gara aartii kana dhufe bara 92 aartiitti dhufe. 94 immoo kaasetti maxxanse. Achumaan sirba 10 baase. Sirba 10 kana keessaa otoon si jaallu biyya ormaa maarrabii kee. Kunniin warra kiliippiidhaan bahan. Warra kiliippiidhaan bahani biyya ormaa fi maarrabii kee. Kanneen otoon si jaallu. Otoon si jaallu. Nagattee deemte. Mee irraa jennu? Yaa jennu. Hayyee. Eeyye. Otoon si jaallu nagattee deemte. Otoon si jaallu nagattee deemte. Maalii shagee koo garaa jabaatte. Maalii shagee koo garaa jabaatte. Deemullee deemii wanta dubbannee maaf irraanfatte. Anaa jora kee, anaa tokkee kee, qabeenya laaltee na jijjiirratte. Qabeenya laaltee na jijjiirratte. Anis jiraadhaa homaayyuun ta'u, bakkaatti deemtuu mesiifa ta'u. Bakkaatti deemtuu mesiifa ta'u. Hiriyoonni kee gafaatti deemtuu si gaggeessanii. Sittiin fakkaatiin kanaarra laaltee mana kenniigin. Kanaarra laaltee mana kenniigin. Sittiin fakkaatiin kanaarra laaltee mana kenniigin. Amma mucoon isin jaalattan tun gaafas gorsa namaatiin si dhiistee deemte. Deemte. Deemtee eessa akka Biyya alaa deemte. Ala deemte? Eeyyeen. Hay duruma carraa laallattee moo akkam? Duruma qophooteetti isheen bare. Maaliif tokko garaan ishee tokko na bira jira garaan ishee tokko immoo ala jira. Maaliif yoo akkanarraan fagaannes jaallatte. Guutummaa guututti akkana duukaan jiraanneef gorsa namaa dhaggeeffatu. Sodaatti. Kanaafuu waan filatte baqqaa mucaa kanaatti meetan addaan baay'atte deemte. Sitti himtee nagaatti itti deemte. Nagaatti deemte. Ani immoo meeshaa nan qabu, carraa nan qabu, walaloo fi yaadaloo koo qopheeffadhee lola koo banuudha jetti. Sirrii. Mee maal jette sirba sanii? Otoon si jaallu. Otoon si jaallu? Otoon si jaallu. Nagattee deemte? Waaw erga bareeddu. Dhageettee laata waan dhageesse? Dhageesse. Dhageesse? Dhuftee dhageesse. Nayyuu barbaadde bara. Hayyaa mee natti maka waan kana. Maali lakki warra manaa duukaa waan olechisiisa. Wal argitanii garuu? Argineera. Hayyee. Arginee fayyaa na gaafatte fayyaadha nagaadha maali fuute miteette taadhaati na dhiiste deemte dhaabadhee na faareen jedhee. Dubartii gaarii fuute eeka ati nagatte waaqni immoo nan ganne jedheen ijoollee yoo godhadheen jedhe. Carraa gaariidha naan jette. Siifis buddeen. Isheen heerumni argasitti? Ani ishee heerumni. Amma waan beeku malee eddan argee hin heerumu. Ani kun ijoollee sadii qaba haadha manaa qabadhe kun ijoollee sadiin kunuunsaa jira galanni isaa badii. Baga milkoofte. Ameen. Maatiin waan guddaadha. Egaa seenaan akkasii bakka hedduu jira. Aartistiin gaa seenaa sana akka itti seenessu waan beekuuf akka itti dubbatatu waan beekuuf sanoota. Sirriidha. Hayyee hojiiwwan kun 92 bahee jettani? 92 gara muuziqaatti eegalaman 94 bahe. 94. Kaasettiidha. Kaasettiidha. Achi keessaa immoo kan gara kiliippii dhufee jiru? Jira. Biyya ormaa. Biyya ormaa kan jedhu? Biyya ormaa maarrabii kee. Kunillee biyyi ormaa kunillee sabuma isii barraa'edha. Sabuma ishiitu. Deemte maaf hin galtuun jedhe bara. Mee jedhaas. Deemte baate miti biyyi ormaa deebii gali biyyi makeesii wayyan jedhe. Kottu deebii. Kottu deebiin jedhe. Biyyee biyya ofii wayyan. Duraani wallollee baane miti.
Edda wallalle carraan kee biyyuma keessii wayya kootu deebi gara biyya keettiin jedhee. Mee irraa jennu isas? Yaa jennuure. Ayyee. Wayya haa tolu ka. Biyya ormaa oolu malee hin bulani. Kanaa beekta shaggee hin irraanfagatini. Biyya ormaa oolu malee hin bulani. Kanaa beekta shaggee hin irraanfagatini. Kanaa beekta shaggee hin irraanfagatini. Aduun biyya ormaa daftee namaan dhiitu kan dhiiteen bariitu. Biyyaa keessi wayyaa deebii hiyya boontu. Otoon si jaalladhu otoo naa jallattu. Addaan nu baasanii safuu yaa gomaattu. Manaa keenya haara kan wajjin ijaarre oduu namaa fette kunoo gargar galle. Ana ammayyuu jira garaa koon kutanne hankeen beeku malee ansen irraanfanne. Kan keen beeku malee ansen irraanfanne. Seenaatu qabatee bir jaalalli gaafasii jira lapheen gaafasii jirti. Jira. Waan tokko maxxansanii lafa kaa'uun bar seenaa lafa kaa'udha. Kanaafuu jaalalli sun yaadatamaa jechuudha. Kun har'allee waggaa meeqa booda bara meeqa booda waggaa 30 ol hin taane ree? Hin caala. Waggaa 30 caala? Hin caala. Waggaa 30 ol jaalalli urgaan gaafasii yaadatamaa jechuudha. Aartiin kun akkamii waa ibsachuudhaaf aadaa keessatti, afoola keessatti, afaan keessatti humni aartii qabu akkam jettee yaadda? Aartiin maal barbaada sitti fakkaata? Tokko humna namaa barbaada, nama bira dhaabatee jabaadhu siin jedhu si barbaachisa. Lammaffaan walaloo fi daloo si barbaachisa. Sadaffaa irratti immoo maallaqa si barbaachisa. Kana sadan biraan qabdu taanaan aartiin dhufaataadha baay'ise. Amma jiru warrumti hiriyoonni koo otoo muuxannoo kana qabanii gara aartiitti karaa dhufan dhabanii maallaqa dhabanii nama dhabanii walaloo fi daloo kanallee dhabanii sagalee gaarii warri qaban jiru. Naa aartiin bu'ii baay'ee qaba. Sagalee qabaatteef fedhii qabaatteef aartii biran geessu. Humna si barbaachisa, humna namaa si barbaachisa, maallaqa si barbaachisa, walaloo fi daloo si barbaachisa. Kuni sadan walitti dhufeetidha gara aartiitti gara kiliippiitti hin deemu. Naa aartii akkuma fedhii qabaattuun otoo fedhii dhabichaa ta'e yoona asin jiru ture. Fedhii ani bara 90 keessadha. Ammayyuu Waaqayyoo umrii isaa saafaa laatu Rabbii weellisaa beekamaa jaalallee daadhii kan jedhamu isadha iyyuu. Weellisaa kun wajjiniin turre kofee naaf jedheeti ammoo nana hordofee akkuma gara miidiyaa kana dhufee illee akkuma sirbii kiliippii kana godhu jedhallee isadha. Kanaafuu bu'ii baay'ee qaba aartiin. Kaasetta san keessatti sirboota 12 jiraami. Tiraakii 12 kana keessaa kiliippiitti kan jijjiirame jira. Biyya ormaan kiliippiidha. Kiliippiitti jijjiirame. Kaasetii keessaa dhufe. Eeyyeen. Maalim na dhoowwatte maarra biike ija lafaa jalayyoon silaale yaanni koo yaanni kee yoo wallaale. Maarra biike maalim na dhoowwatte maarra biike maalim na dhoowwatte maarra biike ija lafaa jalayyoon silaale yaanni koo yaanni kee yoo wallaale. Keessa laaftoo mataa wayyeen burkutaa'e atattamii wayyee jiimmateessa mattoo guyyaa wayyeen dukkanaa'e asinoolee shaggee jiimmanoole akudduun koo wayyee umeerra jaajja si barbaachaan wayyee jiimma dhufe allubbuu koo wayyarraan si jaalla maarra biike maaliif na dhoowwatte maarra biike maaliif na dhoowwatte maarra biike. Sirboota baay'ee jira kan shaambuu jira. Kan arsii jira, kan shawaa jira, kan ararra geessee toldattu. Achuma keessa jira kun hundi. Baay'ee jiru. Mee kan shaambuu kana irraa jennu? Shaambuu kana moo? Yaa magaalle shaambuu bareeddiitti sana ergaan si jaalladhe gaaltaan afaana. Yaa magaalle shaambuu bareeddiitti sana ergaan si jaalladhe gaaltaan afaana. Gara fuulduraatti kaasetta sana godhee gara kiliippiitti deemuun waan jirudhaas muuxannoo godhadheeruma sirboota koo durii keessaa filadhee gara kiliippiitti nan hojjedhe. Aartii keessa jiraachaa turte
sirbaa turte waltajjiiwwan adda addaa illee jiraachuu mala achi asuma maarratti jirta maarra bobbaate maal hojjetta yeroo dheeraa baddee waan ta'eef miidiyaa irras hojii aartii kana keessaas yeroo dheeraa baate waan ta'eef maalirra dabarsite kanuun achi aartiin macaaraatu lama gisee achi jiru utuma deddeemne ilaallu baandii kanas waaqayyo umrii ishee faalaatu ulfinesh qannoo gara bilisummaa baandiitti na fiddanaaf taaddasaa fiixee sagalee gaarii qabdaa muuxannoo gaarii qabdaa gara weellisoota warra bebbeekamutti deemiiti isaan irraa muuxannoo fudhatta achumaa kaatee immoo kaasetti maxxansatte warra weellisoota beekamtutti dabalamta kun immoo ansi barbaachisu qarshii maallaqa yoo qabaatte kaasetti baafattee isaanitti makamta sagalee kana qabdu boodatti na finnaan jette tuma kana kan jedhu jidduutti macaanaatu lamaanis diigame ilfinees warri weellisoota bebbeekamoo waliin gorsanis ala bahanii achuma baandiin battaname achi Muriisaa Sabaalo Tsaggaayee Dandana sattu na gargaaree kaasetta kana na baasise saayita lama sanii akkasi kaasetta achi asoo kaasetti erga maxxanfame booda as aartii irraa fagaadhe waggaa meeqa sagaltamii jaha seefeena balbaala irratti eebbisame isaa baadina dhaabe beetan kan siraa gale kan siraan gale hayyee siraa galeen achi utuma waarshaa hojjedhu utuma hojjedhu waaqoo namni guddaan nama mitiire ammumti na hordofee maaf koftee haftaa maaliif sagalee gaarii qabdu jedhee ammayyuu waaqayyo umrii isaa faalaatu sagalee kanatu qabdu maaliif boodatti haftaa jabaadhu jedhee anumti gorsaan addana nageessa illee sadha amma immoo kaayyoof karoorri ati kanarratti qabdu maali karoorri ani itti qabu amma gara fuulduraatti sadarkaa kana irra galee kilipii mashinaa haaraa kana hojjedhe kanallee waaqayyo umrii isaa faalaatu galataa tashoomaa kan jedhamu jira mucaariyaa kootii as gara piyaasaa jira akkuma jaalalleen jedhu maaltu sirdhate tolu maadha rakkinni kee weellistootarraa haftee boodatti hafteetta an boodatti sembisee maadhaa jedhe galataa naani fedhii muuziqaa nan qaba dandeettii muuziqaa nan qaba walaloolee yadaloolee namarraan bitadhu namarraan kadhadhu garuu maallaqaaf naman qabu jedhe maallaqatu si gargaare gara hojii keetti deebitaa naan jedhe eeyyee nan deebi'a maaliif hin deebine kanumarraan na jalqabsiise kilipii kana bu'ii baay'ee na quunnamee na duukaa rakkatee otomaatii qabu otomaatii kunuunsu namni mana qabu namni maatii qabu yeroo ammaa kana jireenya akka ulfaate beektamti namarraa ijoollee isaa guddisa moo nama artii hordofuu kana gargaara ammayyuu umriin isaa dheeratu dhalli isaa margu kunuun jalqabsiise na xumursiise galanni isaan badee sirba an dhufeensi ilaalaa kana isatu na xumursiise kun mata dureen isaa dhufeensi ilaalaa jedha malee biyya koorraa ka'a biyya kee hayyee mee biyya koo wanta ittiin kanarratti walaloo fedaloo baase ufumaa barreessite isaas ufumaan barreesse hayyee biyya tasgabbiin qabdu biyyi koo rakkina jira kanaafuu biyya koo dhufeensi ilaalaa jedheen ishee biyya koo dhufeensi ilaalaa si yaadee ijaan si argee garaan gammadee biyya koo dhufeensi ilaalaa si yaadee ijaan si argee garaan gammadee biyya koo dhufeensi ilaalaa si yaadee ijaan si argee garaan gammadee sabab samlamin yako kansera jeratu yako haramal tamanan yako denan kanje kamtu dhufeensi ilaalaa magaaltitti biyya baako umree guddaanaa jira hamaan argee shageeko dhufeensi ilaalaa dungee galuufaan adeemu dhufeensi ilaalaa konkolaataa yaabbatee dhufeensi ilaalaa asbaatee nansi matuure dhufeensi ilaalaa magaaltittiin biyya baako dhufeensi ilaalaa magaaltittii biyya baako umree guddaanaa jira hamaan argee shageeko
baay'ee bareeda. Waan gaarii. haa ta'u. Dhumarratti kana naaf yoonni jettu jiraate. Carraasii kenna. Duraan dursee waaqti har'aan nagahee akkasin gaaffii deebii nagootaniif guyyaa kanaan walitti nuu qabe waaqadhaa waaqan galateeffadha. Lammaffaarratti immoo isin durayyuu jedheeraa na barbaaddanii asitti gaaffiif deebii keessa naa gochuudhaaf galata guddaan qaba. Darbee immoo weellisaa kabajamaa beekamaa jaalallee daadhii ammas waaqayyo dhallisaa haa guddatu innis naafaa margu. Dhumarratti waan hin dubbadhe illee hin finne Galataa Tashoome waaqa irratti kabajaa argatu dhallisaa margu hojii kana jalqabaa hanga dhumaatti namoota na gargaaran maqaa isaanii waamee hin fixu. Namoota na gargaaranii sadarkaa kanarra kan ga'u na godhaniif waaqayyo galanni isaaniif haa laatu waaqayyo umrii isaaniif haa laatu. Kana jedhee waamuudhaaf nama baay'eedhaan na gargaareeru yoon tokko waame tokko dhiise dhiibbaa natti ta'a. Tootumatti waaqayyo nama na gargaaree addana kan carraa kan argadhu na gargaare waaqayyo isaaniif haa laatu umrii gaarii isaaniif haa laatu galatoomi. Ulfaadhotillee yemamaa taatee waan qabduu fi waan keessa dabartee hawaasa kee fuuldura teessee himachuu danda'uudhaaf nuuf asitti argamu keetiif maqaa AMN Plus Addis Media Network akkasumas immoo daawwattoota keenyaatiin hedduu galatoomi siin jenna. Asis galatoomi. Kabajamtoota daawwattoota AMN Plus Addis Media Network qophiin ogaartii keenyaarraa kana fakkaata. Turtiin nuti Toluu Tarrafaa wajjin taasifne akka waan baay'ee isin yaadachiise. Waggoottan hedduu duubatti nama aartiirraa fagaatee ture miidiyaa keenyaan kaaganan dhufinnee jirra. Namoonni isa beektan kan aartii jaalattan warri gargaaruu barbaadan Toluu Tarrafaa argachuun haalli ittiin danda'amuun akka jiru weellisaan kun nutti himee jira. Turtiin wal qabaannetti akka gammaddan akka bohaartan abdiin kiyya guddaadhaan wajjin turuu keessaniif hedduu galatoomaa kan isin wajjin turaan jireenya Waaqootii torban gaarii qabaadhaa torban qophii biraatiin akka walitti deebinutti nagaatti.